الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلينك يا قالي كبجمو فيديو هاريها ولدت دي بنير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. قالني ربي فاقيه رمضان اللي فاجرا ور أمت هندا بدي كيسا كيجي برا دراما مسلسل جدا دي مؤسون تهين وبلينك ور أوف جيجير دينك ديان حالا عملان دلقان هندا ور جيجير ما في دي أمن نور رفو وتهوك ابن ملي أمت هندا مسلسل مجلة دراما مجلة فرانكو مجلة كجيبو مجلة بديدة لغو جلة أمتي نورنا نوم قبو بلينكي وان هندانو جيجيرما غاري فدوك أبنا سنين جدا كنتو كفا لما فارتي وروني يوتوبك يا فاريان تاتان هاريها تاتان سبسكرايب نا قودا لايكي قودا واتاكا سنين راح فلوتو عمل أورمو خيسا بيكا لما يوكين نما جالتو لما تاكا بقا قباتي أچمرة دابتي سنما أولكافتي kaan gaduma hambiste namni lami biyyan guddisu yookiin saba hin guddisu dhugaa dubbachuuf namuu rabbiin dandeettii mataa isaa kenne qaba. Saniif obboleen keenya namuu wal gargaaruu qaba waan danda'een ati beekumsa biraa qabda ani beekumsa biraa qaba dandeettii biraa qabda dandeettii biraa qaba maaliif nama takka hordofta wallaahi ka biraa dhiisa raayyaa abbaa macaa ka sagalee uummata Oromoo dhiisa ka sagalee uummata Afrikaa sanuu namni hordofu nama xiqqaa. Goydee Firankii warra Yemen kijiba daawulaa takkaa jechuudha. Kijiba daawulaa takkaa warra kijibu kana namni isaan hordofu sa'a takkitti keessatti meeqaatama. Wallaahi khayrii duuniyaa akiraa hin dhabina obboleeyyan keenya. Nama sagalee sinii ta'u keessattuu namni keenya waan bar sabni biraa diraamaa sin laala dhugaa dubbachuuf muuziqaa sin dhaggeeffata hadiisa sin dhaggeeffata waa hunda dhaggeeffata maaliif beekumsa hundarraa fudhata jechuudha. Sabni keenya kun garuu karuma takka yaa jechuudha. Ayaa viidiyoo kiyya gara biraa deebi'ee dhiifama naa godha obboleen kiyya ani garuu kanaaf hin dhufne wanni ani dubbachuu irraa dhufe khayrii hojjechuu. Khayrii hojjechuun maal si fayyada sima kanaaf waan jedhu guyyaa takka intalattiin takka osoo karaa deemtuu intala qabeenya qabduu uffannaa irraan beeksisu makiinaan ishillee makiinaa qaaliidha osuma karaa deemtu makiinaan jalaa badde haga muraasa eeggattee mucaa musliimaa gaarii amallisaa gaarii dhufee fechuu karaa irratti yeroo kana kottu ani bakka feete si geessaa jedheeni intalli tun tokkoffaa makiinaan ishii makiinaa qaaliidha akkasuma qabeenya illee qabdi akka qabeenya qabdu yaani uffannaa ishirraan beessa jechuudha intala bareedduullee ni sodaatee haa ta'u garuu lafa san duwwaarratti hafuurra mucuma kanaa wajjin deemuu filattee sodaachaa ta'u makiinaa mucaa kanarra baatee maqaa isaa gaafattee maqaan kiyya Adam jedheeni. Mucaan kun itti odeessa malee kana zooree intalli tun maal fakkaatti jedhee hin laalu jechuun ni haa'i. Bas ottuma odeessaa bakka ishii feetu saniin gahe yeroo bakka ishii feetu saniin gahetti birrii ni jira miira birrii taaskii kaffaluun inni nama taaskii dalagu jechuudha. Kiraan birriin ati naa kaffaltu kiraan kiyya khayrii qofaa hojjedhu jedhee bakka geesse hundatti khayrii qofaa hojjedhu jedheeni buusee biraa taree yeroo kana shimma halliin nuti kaafee dhugan seentee. Nuskaafee xalabatte tabakka nuskaafee sandalaydu intala dhalaa tagaraa qabdu hiyyummaan yookiin haqallummaan irraa mul'atu achi kee dalaga yeroo kana ati nama akkana dhaluu ka'ee maal gootaas keessaa jennaaniin jaarsi kiyya taaskii dalagaa birriin taaskii nan geehuu ani nama dhaluuf ka'ee sababaa kanaatiifin dalaguu jiru as keessaa jetteen yeroo kana intaloon tun hedduu rifattee hedduu takka yaaddooytee birrii kan si kaafeessan itti kennite yeroo intalli sarfii barbaaduuf garissa deemte birrii san sarraftee as dhuftu intalli nuti kaafee dhuudatu hin jirtu ni tarte garuu bootaa xaawulaa amma kan nuti kaafee dhugaa kana jirame bootaa kanarra waraqaa wahii barreessitee keesseettii fi birrii si biratti hafee wanni waraqaa kanarra barreessitee maal jetteettiin bakka geesse hunda khayrii dalagadhu jettee jechuudha. Jettee barreessitee akkasuma waraqaa du'eet yeroo garagalchitu waraqaa xaawulaa kana jala birrii mucaa kee itti guddifattu achi jala sii kaahee jira haga jirtu khayrii dalagachuu hin dagatinii jettee birrii kafedhu yaani birrii guddaa jechuudha birrii baatii 6-7 shiigee keessee fi biraa tartee yeroo tana intaloon garaa qabdu tuni gammaddee akkaan gammachuu ajaa'ibaa keesseentee fiigdee gara manaa yeroo galtu jaarsi ishii Adam taaskii intalattii san fe'ee bakka nuti bootaa nuti kaafee sanitti buusee biraa tarisanii
gammachuu ajaa'ibaa yeroo jaartii isaa tana arge ishii waan dhaluu waan cimammuun itti dhufee jaartiin isaa yeroo malee dhufte seehee garuu ishii bifa gammachuutiin itti dhuftee khayrii inni dalagate suni isumaaf deebi'ee jechuu garagalee obboleen kiyya warra khayrii dalagatu rabbiin nu haa taasisu siniin jedha. Ramadaana kana keessa inshaallah warra badiin isaanii dhiisamtee fi soomanni isaanii irraa qeebalamee salaanni isaanii quraanni isaanii hundi khayrii nu dalaganne nurraa qeebalamu rabbiin nu haa taasisu. Haga viidiyoo biraa wal agarutti nagayaan jiraadha. ulfaadha viidiyoo kiyya subscribe laayik godhuu hin dagatinaa saniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala.